بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا فجالتمتوتا ردفتوتا هي بقجراتم بقربي انجراتي ساعتي كانان اسنجاي سننجرة ايقا بلايان كيا الحمد لله ديبي دفي جرا منا قباني وجين اولاي سننجتشو فيني akkasii badee jirallee dhiifamoonni keessan immoo xiyyoo jechuudha hin badinii waati irratti hojjechuu dadhabdellee bitoo bahana namni biraa irratti haa hojjetu warri nabeetanis kan immoo asaana kan wal barannee akkasna jajjabeessita wallahi galatooma obboleeyyan tiyya ulfaadhaa isiniin jedha anumatti hin tolinii fi waraabuu dhabe malee yaadan isinuma maddee jira isuma dhugaa wallahi isinuma maddee jira natti tolanas jechuudha utuuniin galgala ganama si wajjin haasa'ee viidiyoo gadhiise hedduu dasna jedha. Walumaa galatti ka addunyaan tuni akka ofiifeedhaan namaan taatu akka ofiifeete nama gooti. Rabbiin amrii jajjabaatu taate hundaanuu haa laaffisuu isiniin jedha sumaan obboleeyyan kiyya alhamdulillahi jajjabaadhee jira kinoo deemsa gahee jira. Ijoolleen fiiguu gahanii jiran alhamdulillahi rabbil alamin isiniin jedha arrammoo akkasuma olma bahallee miti baanetumaan mana obboleessa keenya dhayna jennee achi dhayne jechuudha fagoo hin deemne addaanis fagoo miti jechuudha walumatti dhihoodha akkasii obboleeyyan kiyya achumaan maaliif waraabne obboleeyyan keenya wajjiniin oolaa jedhee video gas warabe akka barbaadamutti si waraabamu baati afwaniin isiniin jedha egaa waliin haa nyaannu waliin haa dhuynu isiniin jedha ijoolleen immoo jechuudha warri ijoollee didiqqoolee qabdan yoo isin daa'ima biraa ol fuutan hin hinaafan hin beeytanii miti ilama mucaan sun saniif lafa kaa'e jedhaan jechuudha haadhaan akkasii tarii isinillee namni akkas isiniin jedhame yookaan jettan jirtani silaa hin beeku namni yeroo daa'imaa jechuudha waan jedhe akkasii kana fakkaataa haa nyaannu haa dhuynu isiniin jedha hordoftoota keenya awwii addaan babbanne iyyusuma dhugaa jechuudha daa'ima ol fuunan irraa lafa kaaya jedha ittiyya daa'imni kun jechuudha akkasii namni daa'imummaa bahe nama du'a bahe jedhanisa maashaallah hunda keenya iyyuu rabbiin nama warra daa'ima qabu daa'imman teessan isin yaa guddatu isin yaa guddisu warra hin qabne immoo isin yaa kennu isiniin jedha marqallee haa nyaannuun isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyya sa'aatii kootaa jedhanitti nu daddafnee hin dhayne isuma dhugaa qabbanaa iyyuu marqiin jedha nama hin gootu kaata wallaa markaa qabu miti tokkichaafu jechuu garuu alhamdulillaahi رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافي وهي صحابوني قافنا فإنه لا يسير على من يسره الله جدا لا فدا جدا نما ربي لا في سرتي واني مروا أبا ربي نسالا في سرتي لا فدا وقدس استهي جرين استهي سنين جتشو وربادتي وكانت أما فقود أغان جدا namni jechuudha kana waan ta'eef bar walla ma jedhee isiniin jedha hordoftoota kiyya yoo ilaahin laaffise mootuyyuu haguma takkaatu hin ulfaatu isiniin jedha asumaaniin sodaatina jechuufi warri lakkoo da'uu karoora qabdanillee dayaa haguma tokkicha guddiftan lamaanillee guddistanii isinittiin ulfaatuun isiniin jedha isin immoo asiin kana laalaane asiin isinitti haasaya nyaannu waa dhuynu isiniin jedhee jira natti fakkaate nufaana dhugaa nufaana nyaadhaa eega marqa geessini buddeenetti tarri maraa har'uma nyaattaniin jedhina akkasii nyaannoon isiniin jedha irra deddeebe egaa obboleeyyan kiyya akkana kaasata wallaa isiniin kun anaa tana bira galata guddaa qabdanii du'aa illee nu hunda jajjabinna hundaanuu hamilee hundaanuu na bira dhaabbattan anatu nama akkasii hin tahin malee jechuudhaan hintuni nama harkifattuudha rabbiin hundumaa kenna iyyuu haa laaffisu naafillee haa laaffisu asii achi mootiyyuu jechuudha numani jajjabaadha akkuma isin na eeydanii fi naan jettan sanitti jedhee abdii qabaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya egaa akkasii nyaataatumaan waraabaa turre fuularratti isin ibse akkasii obboleeyyan kiyya isaanillee gaafa ilmoo argatanirraa jechuudha wanti akkaan hawwan gaafa yeroon argatin argatuudha gaafa argatan immoo jechuu jarri namaa fayyaa qabaattee namaa jabaachuudha haga tokko yoo jabaatanillee immoo lukaan namaa deemuudha
gaafa isaan lukaan deeman illee mootuyyuu obboleeyyan kiyya waluma jalaa walitti nama kennite jechuudha. Rabbiin immoo hunda keessanuu mi'aa ilmoo isin haa agarsiisuu isiniin jedha. Wallaahi mi'aa ilmoo isin haa agarsiisuu kaasatan in dubbadhallee jedhe karoora qaba. An jedhee fi miti gaafa rabbi jedhe malee hin taatu jechuudha. Duniyaan tun hin guuttu wallaahi namaan guuttu obboleeyyan kiyya kaasatan isin warra biyya namaa jirtaniif hin jedha jechuudha. Haga fedhanii dalaganillee dalayinnillee obboleeyyan kiyyanillee nama biyya namaa taa'ee dalageedha. As taa'ee isinitti haasa'aa hin jiru walaakinnahu jechuudha. Irra caalaa umurii kennaa bareedumsa kennaa humna kennaa biyya sanitti finnee gaafa biyya kanatti as deebinu jechuudha. Haga tokko hin ulfaata hamma danda'amaa ta'e tokkoon jechuudha. Otooniin obboleeyyan kiyya wallaahi yeromaan gara biyya kennaa deebine wayi waa tole isiniin jedha. Rabbiin hunda keessanuu nagaan gara maatii keessanii gara biyya keessanii isin galchee ilmaan gaggaarii isinii haa kennu. Gamanatti galle waraabe viidiyoo kana immootuyyuu jechuudha sagaleen qabu yeroo sanitti nan sagalee maa waraabne garummoo yoonin an hamma banee ilaaluun qabu achumaan achirratti hidhan isiniin jedha sistarima waliin hin jirraa isilleen asumaan haa galatoomtu. Yeroo ani ji'a 6 irra na duuka ta'aa turte alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Akka obboleetti osoo hin ta'initti akka haadhatitti na duuka dhaabbattee yeroo mana yaalaa jirullee obboleeyyan kiyya wallaahi narraa hin hafne jechuu kaasatan jireenyummaan ulfaattuun isin dabarsite yoo sani maaliif jennaan mana kanatti waan feetellee yoo taate wal bira jirra waliin jirra waan ta'eef achitti ganama dhufte ganama misaa fiddi qorsii fiddi guyyaa misaa fiddi. Galgala immoo iraata fiddi jechuudha karaan kuni. Asirraa immoo mana kennarraa Hayilamaariyaam hin fagaata taaksii hedduu yaabbatan jechuudha. Nuti akkasitti iyyuu deddeemnee katamaa keessan baranne garuu rakkinna irratti waa baay'ee barattanii dirqamni gaafa dhufe hin baratte jechuudha asumaan naa eebbisan isiniin jedha. Rabbiin immoo namaanallee harka isiitiif harka obboleeyyan kee warra na duuka ta'an hundaa kafalu na haa taasisu isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya tan immoo waa'ee Rabbiin ilma isinii haa kennu jedha. Yoo Rabbiin naa laaffisa viidiyoo nama kophatti qabadhee dhufa yeroo biyya san jirru kana godhadha eegasii gala osoo jennu wallaahi waggaa dheeraa lakkoofsifne jechuudha ofirraa iyyuu kaase. Kanaaf addunyaan tuni gabaabduudha gammachumaafuu nu hin geettu jechuudha. Ofitti hin dheeressinuu isiniin jechuu barbaadetti maaliif yoo Rabbiin barakaa keessa nuu kaa'e malee jechuudha. Walakkaa umurii kennaa biyya namaatitti finnee gaafas deebinu ani humarraa hin kaasee isiniin jedha obboleeyyan kiyya zaata kenna bareeda humna kenna gaarii gaafa achitti fixanii as deebi'anii immootuyyuu lafaa kaasanii jireenya eegalanii in ulfaata. Kanaaf obboleeyyan kiyya wallaahi isiin haga san bira hin tartu waggaa takkaallee lamallee sadii illee ta'a isiin achuma jirti subhaana man rafa'a sab'a samaawaat. Kanaafi nagaan isin haa galchuu nagaan immoo ilmaan gaggaarii isinii haa kennu. Gaafa midhaan bishaan namaa achii ka'e malee silaa ofii fedha ofiitiin namni ka'uu hin danda'u deemuu hin danda'u. Nagaan galan isiniin jedha. Waa'ee kanarratti mee yoo dubbadhu yookaan dhiisinaan jettan koominti jalatti na barreessa. Viidiyoo maayyuu waraabee hin dhufa jedheeti maaliif mi'aa jireenyallee namni keessa jiraatee argetu beeka. Mi'aa ilmaanillee akkasii dadhabbii bayaa bu'ii jidduu kana jirullee abbama keessa tareetu beeka jechuudha. Ani kaasatan akka mataa kiyyaatitti duraan wallaahi obboleeyyan kiyya yoon karoora qabaa miti kana godhadha yoo namni gali jedhu nama sanittiin aramaan rakkate jireenya kiyyatti jedha dhugaa. Gaafa waan fagoo jedhan qaaman argitan immoo hin amantaniin isiniin jedha. Kanaafi mee yaada kanarratti dubbadhu yoo jettan naa barreessa yookaan illee asumaan viidiyoo kana laayik sheer naa godha. Maatii warri maatiin ta'in maatii ta'aa warri immoo maatii taatan yaada fi qeeqa fi yaada qabdan naa kenna akkasuma. Yaayoo yeqrana wagone samaayi xiyoo kruko lubbuun adama.